Amma kana abbaan koo ibba qaba soddoma qaba afurtama qaba. Waa'ee koo baruu barbaadde miteeti. Ana abbaan koo jechuudha magaalaa kana keessa makiinaa 62 qaba sigileera. Abbaan koo makiinaa 62 qaba. Abbaa makeetu? Maa jira argifadhu makiinaa duwwaadhaa mana 84 qabna. Mana tokkoon isaa keessatti immoo rakkattoota gashinee jiraachuudhaan waan tajaajilu. Araana gashaaga. Anaanis hojii kana jalqabsiisa. Kottuu barbaadde kottuuti hojii sochootu mana maaf rakkattaati maaf rakkattaa uffata galee amma kaleessas gaddas kanuma uffattee deemtaan waan akkasii kana sirreeffachuu waan garaa yana sirriitti sirreeffachuu danda'u sirra jiraatan nu bira dhuftee jechuudha ammatti. Rakkatiinati waan akkasii. Hello. Waaqayyo na gargaara taa'ela. Hojii mati koo argadheeyyu. Tole amma sammaan dhufa rakkoon qabu. Maayini naatee nagaaf miti bilbilam. Nagaadhaaf garuu birrii 200 na ilaalime. Birrii meeqa? Birrii 200 wayii na ilaalime. Amma kana abbaan koo ibba qaba soddoma qaba afurtama qaba. Isa dhiisi kaa ammaadha malee nuti koo gara qabnaan gara fuulduraatti amma birrii 200 na ilaali yoon akka jiraate. Qarshii 200 dhabdee. Haalota gannaqaa jiraatu kana. Gannaqaa beektume gadi. Deemi. Yoo barbaadde kana 800 godheensii deebisaa sii galeeraa. Haalota oduu hojiin jaallanne. Haalota oduu qofa gannaqaa jiraatu.